Itoophiyaatti dhiironni hammi jiran guutuu waraanaa fi biyya irraa ba'anii dhabamuu irraa kan ka'e shamarreen guutuun gara waraanaatti deebitee waraana ta'uu isiidaatii dhaga'ama. Garuutu immoo shamarreen milishaa ta'uudhaan biyyattii kana keessatti weerara hamaa bantee hawaasa irratti akaaniif dhiibbaa gurguddaa gaggeessitu. Hawaasni garuutu immoo rakkoo shamarranii obsuu waan hin dandeenyeef shamarreen milishaa taatee biyya hin bulchitu jechuudhaan dubartoota qeeqaadhaatii jiran. Dubbiin kun immoo muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkaan kan isa ajaa'ibsiisuudhaatti jiru. Hawaasni biyyattii guutuutti milishaan garuutu dubartoota malee ganaa dhiirti hin jirtu wayita jaanitti dubartoonni masara isaanii hidhatanii qophii irra kan jiran yoo ta'u. Kanaanis Itoophiyaa guutuu yaaddoo guddaa itti uumeeti jira. Muummichi ministeera Itoophiyaadhaa immoo kophaa isaanii hawaasa waliin osoo hin taane marii gurguddaan isaan eegalchiisan kun akkaan itti fufeeti jira. Shamarran immoo biyya bulchuu keessatti tattaaffii guddaa Itoophiyaadhaa fi Oromiyaa keessattis kan qabaachaa jiraniin ammaan tana immoo garuutu milishaa ta'anii araddaadhattis gadi bu'anii hawaasa oofan. Garuu ganaa biddeena as godhuu nyaata as godhuu guutuun isaaniitu dhiisanii gara dhiiraatti dabarsanii jiran. Dhiirtii hangi biyya jiru immoo biyya irraa baqatanii kunis biyyoota alaa guutanii waanta jiranitti shamarreen kunneen immoo garuutu mataa isaaniitii hidhatanii qophiidha jechuudhaan shaneedhaa fi TPLF fannoo hundaa ofirraa dhorkinee biyya baafne jechuun tarkaanfachaa jiran. Kun immoo garuutu viidiyoowwan guutuu gara keessaatiin nu dhaqqabeerraayis kaana. Oduuwwan ajaa'ibsiisoo ta'an kana immoo hanga ammaan tanaatitti miidiyaan keenya irra deddeebi'ee qorachaati jira. Milishaa taate shamarreen ganaa dhiitichaadhaan biyyatti seenuu eegalteeti jirti.